Bagan yang gara channel lagi ngaruftan jecha akkam isiniin jecha waan qabanne dhiyaanne haala jiru irratti waa'ee uummata keenyaati. Uummanni keenya haala jiru Itoophiyaa kana keessatti uummata hedduu dararamaa, uummata hedduu cunqurfamaa, uummata hedduu saamamaa, uummata hedduu wanni xiqqaa guddaan itti roorrisaa ture. Garuu mariidhaa fi tasgabbiidhaa fi tartiimoo uummanni keenya ittiin socho'ee ittiin gartee ofittummaa ofiin abbaa biyyummaa ofiin gartee tattaafatee hamma danda'ame takka waan takka ofirraa faccisee waan takkaan gama haalii godhatee jiraatee of danda'ee tattaafatee gartee biyya Itoophiyaa sana keessatti akka ol ka'ee mataa ol qabatu ta'uudhaaf wanni nu barbaachisu tokkummaa irratti kan hundaa'e tokkoffaan eenyummaa ofii beekuudha, of lallaaquu dhabuudha, fakkaatanii jiraachuu irraa of taanii of beekanii sabummaa ofii beekanii tokkummaadhaan jiraachuu isaan barbaachisa. Isaan kana jechuuf uummanni keenya garuu walaayee dhugaa dubbachuuf namni keenya tokko tokkoon eenyummaa ofiitti hin boonu. Eenyummaa ofiitti hin boonu jechuun maal akka ta'e of hin beeku, maalirraa akka bahe of hin beeku, fakkaatee jiraachuuf barbaada. Kun maaliif si barbaachise? Wanni si barbaachiseef tokko sabboonummaa kee dhabuudha. Lammaffaa yoo sabni kan kee gartee beekama, hayyummaa, tokkummaa, jaalatamaa fi wal jaalataa akkasuma uummata of danda'ee jiraatee gartee irree qabu kan wanni takka hin dandeenye nami isa hawwu yoo taate ati saba keetii ka fakkaattee jiraachuu sana dhiisiti sabi biraatu si fakkaatee saba keetii dabalamuu barbaada. Kana ta'uuf ammoo of dandeettee beekumsaaf haaliif tarsiimoo saba keetiif waan faayidaa saba keetiitiif murtee saba keetii irratti murteeffattee jiraachuu si barbaachisa. Amma waa'ee Itoophiyaa kana keessatti namu afaan Itoophiyaa jette namu afaan Amaariffaa kana dubbata. Afaan Amaariffaa kana namni dubbatu sablammiin Itoophiyaa guutuun afaan saba gartee Amaariffaa kana fayyadamu. Isaan kana keessaa garuu atiin afaan kan kee osoo qabdu ruksaan pee yoo ati naannoo Walaayitaa dhatte Walaayitaa Sooddoo ati dhatte afaan Amaariffaa fayyadamanis afaan isaan ni fayyadaman, afaan Walaayitaa fayyadaman. Sidaama yoo tidhatte afaan Sidaamaa fayyadaman, Somaalee yoo tidhatte afaan Somaalee fayyadaman, naannoo Somaalee yoo tidhatte afaan naannoo Somaalee san dubbatan afaan isaaniiti. Atiin garuu afaan Oromoo biyya kan kee keessatti xiqqeessuudhaaf afaan Oromoo kana dubbachuu dhiifteeti afaan isaanii kana afaan Amaariffaa kana fayyadamta. Kun wanni si barbaachisuuf maali? Sabboonummaa kan kee xiqqeessa. Sabboonummaa kan kee xiqqeessa wanni kun. Tokkoffaa achirra dabree namni yoo atiin afaan Oromoo ka dubbatu taate naannoo biraa dhattee namni gartee akka tokko si ilaala. Naannoo Amaaraa dhattee amma afaan Oromoo ati dubbatte baqaate akka nama xiqqaataa tokko si ilaalan. Isii ammaa kanatti. Ati wanni si barbaachisu tokkummaa kan keeti. Akkuma namni afaan kan kee hin feene akkuma namni si hin feene itti beekta. So kana ta'uu fayyadu dandeettee eenyummaa kan kee beektee haalii qabaattee saba kanaafis irree ta'uu si barbaachisa. Fe'aa saba kanaa ta'uu irra saba kana fe'amuu irra saba kanaa irraa agartee fe'aa atilleen balansii waa godhuun sirraa dirqama ta'e. Akkasii isiniin jaa gara biraatiin wal diduullee wal sassakaaluu irraa sakaalaa walirraa hiikuu nu barbaachisa. Ati abbaa feete deeggarii Itoophiyaa keessatti mootummaas deeggarii ABOs deeggarii oo feete hundaan deeggariin. Homaa yoo abuu dhabde saba kan kee kanarraa gadi bu'iiti baay'ee hin ta'in nagaan jiraadhu yookaan walti laaqin laaqa taatee hin jiraatin. Amma namni tokko ABO deeggaraa tokko ammoo mootummaa deeggara. Abbaa feete deeggarii siyaasaa sun mirga kan kee dimokiraasiidha. Abbaa feete deeggarii garuu irratti hin duulin arrabsiin maal sii ba'a? Qeeqiin sun maal sii ba'a? Qeequu dandeecha garuu qeeqa sana wanni ati keessaa argattu maali yoo bu'aan
sabiati online kanarratti qeeqtee online kana nama rayyisiisu kun sin barbaachisu abbaa feete deeggarii abbaa os deeggarii yoo feete ammoo wanni mootummaas deeggarii kuni heera deemokiraasiiti abbaa feete deeggaruu ni qabda ammoo irratti duuluu sin barbaachisu eenyu irratti illee duuluu sin barbaachisu yaada tokko hiika tokko namaaf kenni bu'aa takka namaaf kenni malee qeeqtee uummata diqqeessitee kaan ol qabdee kaan qaqqabuun sin barbaachisu kanaafuu kana yoo ati ka godhatu taate uummanni illee kan kee kana ajandaa godhatee sirratti duulaa kaan irratti duulaa walti ka'a kun sin barbaachisu nuyi gizee ammaa kana silaa nama uf danda'ee ufittuu akka hatta naannootitti akka oromummaatittu nama uf danda'ee yoo silaa danda'amee ka hayyama silaa argatamu taate nama ka guruppiititti gartee qeerroo takka ijaaree socho'ee qeerroo takka qeerroo nagaa takka ijaarattee qeerroo guruppii takka ijaarattee guruppiin tunis dhaaba qabaattee dhaaba kanaan akka sochootu qarqaarsa qabaattee uummata kanaan deeggaramtee humna ijoo takka akka qabaattu silaa saba guddaa kanirraa fedhan isaan kana jechuu fi haali yeroo kunis haala mootummaa kunis kan nama hin dandeessine akkasuma yoo kun ta'uu dadhabamee abbaa uummatanas waraana bilisummaa oromoo kanas akka iddaan gad dhaabbatu akka tokkummaadhaan gartee isaan birallee dhaabbataniis faayidaa qaba kunis fakkeenyaaf yoo naannoon amaaraa kun humni amaaraa faannoo ofiin jiru kun waraana mootummaa kana dha'ee waraana mootummaa kanas yoo gartee humnaan wanna jedhu taate humna abaa'oo jedhamtu kanas duubaan jira isaan walillee haa rukutanii wama fedhan walaa godhanii mootummaan humni abaa'oo kunis akka milishaa amaaraa kanan feene hin beekna innis hin fedhu garuu humna tamiyyuu taatee humna Itoophiyaa naannoo Oromiyaa cabsitee irreen seentu waraanni bilisummaa Oromoo hin fedhu jechuudha dhibbaan dhibbatti daaraa godha kana ta'uuf ammoo waraana kanallee diqqeessinee itti duuluu irraa balansi goonee laaluun nurraa barbaachisa akkasuma mootummaa itti duullee wanna jennu kanaas mootummaan kunis badaa ta'us bareedaa ta'us humna Oromoo kanaan ijaaramee sittillee garagalee ooma fedhe siyaa godhu isas gama tokkoon balansi goonee laaluun illee nurraa dirqama nu isa kanallee gartee itti duullee akka diinaatti ilaallee diinnis akkuma diinaatti isa laala nu irra jireetti gartee teenna kumaa laalanna waan ta'eef yoo mootummaan kun hin jirre eenyutu dhufee achi nu bu'aa takkas beekuun nurraa dirqama diinni kunuu badaa kasan caalu achi nurraa bu'ina taan tarii taan dabarii tunuuta biraatii seenitti nu gartee waan akkasiisanis balansi goonee laaluun nurraa dirqama ta'eeti hordoftoota kiyya akkuma isiniin jee waa'ee Itoophiyaa kun hedduu nama dhibaa ammoo uummata Oromoo keenya tokkummaa keenya kan isinirraa barbaannu haylii qabaachuu beekumsaadhaan tarsiimoodhaan wal jala socho'uudha arraba namuu online kanarraa wal arrabsuu irraa faayidaan nu walii buunu wal gorsilee wal bira dhaabbachuutu nu barbaachisa isa kana ta'uuf ammoo tokkummaa keenyaa fi wal jaalateenyaa fi dhiphinya naannoo keessaa baanee saba keenyatti achi baanee isaa fi gartee waan tokko dalaguun nu barbaachisa kanuma dhaamsi kiyyaa yoo isinitti tolee sheerii laayikii kanaan na bira dhaabbaddaa akkasuma kabajamtootaa fi ilmaan Oromoo jaalatamtoota ilmaan Oromoo hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa akkasuma baay'ee isiniin jecha nagaan na tura qabaachuun dirqama kenna uma hundaafuu qabaachuun barbaachisaadha maaliif jennaan labtii mootummaa jallaa namni harka taa'ee ni eegu beeytee waraana gartee humna waraanaa ka riphee lolaallee ta'u waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf ka dhaabbatee saba isaatiif ka dhaabbate waan taateef isallee qabaachuun barbaachisaadha isaafillee wanni takka sirraa dhaabbatti isaafillee wanni xixiqqoon tun sirraa si sodaatti
kabajaa sii kenniti akka agarte si keessan fiiddu akkuma agarte daangaa sanii ceetee si keessan fiiddu akkuma agarte oromiyaa keessan fiiddu wanni agarte naftanyaa tunniin kanaafuu oromiyaa illee wanni sodaataniif hedduu keessa deembicha waan sodaataniif magaaluma malee gara raayyaa gartee uummata gara baadiyyaa kannanii sababa biraan socho'u maal ennaaf isii jechuun isii qabaatti jechuun isiin eenyummaa kan kee gartee nama waan sabaaf dhaabbatteef eenyummaa kan kee nama gartee ati sabummaa kan keetiif dhaabbate waan taateef isiin akkasiin barbaachisu keessatti deemu kanaafuu humni waboollee jabaate fakkaataa dhiyeenya kana yoo xiqqaatee ji'a lamaan kana keessatti yeroo lama leenjisee waraana yeroo lama leenjifate kana dhugaa hojiin eegalle amma dura ittuma qophaa'u jira fakkaata ammoo mootummaa kanaas walillee dhahanii waan fedhanillee wal godhanii ammoo diinaa mootummaa kana jaalu amaaraa kan gartee uummata faannoo ofiin jee milishaa faannoo ofiin jee fofokkoraa waan fedhe taa'aa si ta'albaa asirraa gubbamaa kana gagarsiisaa sitti iyyan kana irraa xiqqoo tokko qabbanaan fakkaatti wanni kun ammoo rukuttaa dhiyoo kana rukutan wayiti ni rukutamanii hedduu rukutamanii rukuttiin sunii walaa dhugamaa yoo xiqqaate nama hedduu irraa miidhame kanaaf qabbanaan silaa isaan osoo qaawwa wayii sitti argatanii qaawwa san haguma xiqqaa takka yoo sitti argatan isaan tanuma tankaarfatan waan taateef tan ofirraa rifachiisuun dirqama keenya akkasuma waboollee bira dhaabbachuun sappootu waan biraallee yoo dandamne sappootuun dirqama keenya uummata keenya akkasu isiniin jechaa akkasuma gama mootummaatiin illee hedduu rukutamu jiranii ammoo mootummaa magaalaa keessa seenanii magaalaa keessa walla'uu turanii magaalaa keessatti ammoo uummata raayyaa kan uummata nagaa ka gartee faannoo deeggartan ka jiruun ka mootummaan rukutee uummata miidhaa irraan